nagaatti baga deebitanii gara chaanaalii keenya nagaadhaan dhuftanii chaanaalii kanarratti barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin kan irratti barattanidha jechuudha. Okay, har'a maalan isiniif qabadhee dhufee karaalee it's good ittiin jennu jechuudha. Wanti tokko gaariidha kan jennu karaalee 10 afaan Ingiliffaa keessatti fayyadamnu isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Okay, 10 different ways to say it's good. 10 different ways to say it's good kan jedhu jechuudha. Karaalee 10 is good ittiin jennu kan ammoo gaariidha ittiin jennu jechuudha. There's a different ways to say that. Kanaafuu karaalee 10 keessaa ammoo hamma ta'e ilaalla jechuudha. Hamma ta'e har'an ilaalla achi boodallee itti fufnee ilaalla jechuudha. It's good yeroo hundaa wanti tokko gaariidha jechuuf it's good, it's good, it's good. It's like boring ta'a yoo akkana jettan yeroo hundaa it's good yoo jettan baay'ee gaariin ta'u jechuudha. Kanaafuu maal jettanii karaalee biraame wanta baay'ee isin gammachiise tokko wanta gaarii akka malee ta'u yaa sirriitti garaagarummaa qabaa miti tokko akka malee gaarii ta'uu danda'a tokko immoo jiddu galeessa gaarii tokko immoo homaa kan hin jenne xiqqoo gaarii ta'uu danda'a. Kanaafuu different karaalee garagaraa ittiin jennu ilaalla jechuudha. Okay, hamma ta'e ibsuudhaaf tokkoffaa fakkeenya it's excellent jechuu dandeessa. It's excellent, it is fantastic, it's outstanding, it's remarkable, it's impressive jechuus dandeessanii. Tokkoon isaan ilaalla rakkoon qabu garuu amamee tokkoon isaa ilaalla jechuudha. The first one is it's excellent. It is excellent, baay'ee gaarii. Wanta tokko baay'ee gaarii kan ta'e it's excellent jechuu dandeenya. It is excellent. It's excellent. Okay, let's see with example. Fakkeenya nu ilaallu. The service at the restaurant was excellent. The service at the restaurant was excellent jechuu dandeenya jechuudha. Okay, maal jechuudha? Tajaajilli reestooraantii keessatti baay'ee gaariidha jechuudha. The service at the restaurant was excellent. Servicing yookaan service means just maalidha? Tajaajila jechuudha. Tajaajila. Giving service yoo jennu amma tajaajila kennu. Kanaafuu the service at the restaurant was excellent. Tajaajilli reestooraantii keessaa baay'ee gaarii ture. Baay'ee gaarii ture. Was kan jedhu kun amma maal agarsiisa? Tensii darbe ta'uu maalidha? Pastii ta'uu agarsiisa jechuudha. Pastii form ta'uu agarsiisa. The service at the restaurant was excellent jenna jechuudha. Lammaffaa immoo fakkeenyi maal jedha? The book I read was excellent. Kitaabni ani dubbisee ture baay'ee gaariidha. I don't know which book it is, but the book I read was excellent. Kitaabni ani dubbise baay'ee gaariidha jedha jechuudha. Baay'ee gaariidha jedha. Kitaabni ani dubbise baay'ee gaariidha. Okay, second one is it is fantastic jedha. It is fantastic. Kunillee gaariidhuma jechuudhaaf gaarii keessaa immoo fakkeenyaaf waan ajaa'ibaati. Baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee gaariidha. Waan nama dinqisiisuudhaaf jechuu barbaada. It's fantastic. Baay'ee gaarii yoo ta'e waan ajaa'ibaati kun jechuu yoo barbaadan kana fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Maal jedhaa fakkeenyaaf your new car looks fantastic. Your new car looks fantastic. Konkolaataan kee haaraan baay'ee waan ajaa'ibaa fakkaatti. Looks fantastic. Ajaa'ibaa fakkaatti. Your car looks fantastic. Konkolaataan kee haaraan maal fakkaatti? Waan ajaa'ibaa fakkaatti. Your car jechuun konkolaataadha. New jechuun haaraadha. Your new car yoo jedhe konkolaataan haaraan kan kee jechuudha. Looks fantastic. Looks jechuun fakkaattiidha. Fakkaachuudha. Looks fantastic. Fantastic fakkaata yookaan ammoo waan ajaa'ibaa fakkaata. Waan gaarii akka malee waan bareeda fakkaata jechuuf jechuudha. Okay, the second example. The concert last night was fantastic. Konsertiin galgala kaleessa galgala maalidha? Baay'ee waan ajaa'ibaa fakkaata konsertii. Maybe kan weedduu itti dhiyeessanii jira miti konsertii yoo jedhaman yaa kana ni beektan jedheetan yaada ni dhageessu konsertii. Konsertiin kaleessa galgala baay'ee waan ajaa'ibaati. Baay'ee itti gammadanii jiran jechuudha. So maal jedhanii was fantastic. Baay'ee gaarii ture. Kan kaleessa ibsaa jira jechuudha. Okay. Kan biraa immoo maalidha? Is outstanding. It is outstanding. Waan adda ta'edha. Waan akka malee gaarii ta'edha jechuu barbaadan jechuudha. Amma kana kan ibsitan. Wanta akka malee gaarii ta'e yookaan wanta senti tolu. Oh, it is outstanding.
waan adda ta'edha. Kun waan adda ta'edha. Amma wanta hundaa gaariidha. It's good, it is good, this is good. Aga jettan amma asirratti it's outstanding yoo jettan more akka isin fayyaduun isinitti hima jechuudha. Okay, let me see this one. The example yoo ilaallu your academic achievements are outstanding. Your academic achievements are outstanding. Maal jechuudha kuni barumsa kee irratti wanta ati galmeessistu baay'ee maal kan ta'edha jechuudha. Kan waan adda ta'edha jechuudha. Wanti ati achieve gootu yookaan wanti ati galmaan geessu achievement jechuun wanta galmaan geenyu tokko jechuudha. Wanta tokko achieve gochuun barbaada yoo jettu galmaan ga'uun barbaadaa jechaa jirtaa jechuudha. Academic achievement namni kamiyyuu wanta achieve godhu barbaadu tokko jira jiruu isaa keessa jechuudha. Yookaan wanta galmaan ga'uu barbaadu tokko jira jechuudha. Academicdhaan yookaan barnootaan ta'uu danda'a fakkeenyaaf. Okay, fakkeenya lammaffaa immoo the work done by the volunteers was outstanding. The work done by the volunteers was outstanding. Maal jechuudha kuni hojiin volunteers kan jechuun maalidha? Warra faltii malee hojii hojjetan tola ooltota jechuudha. Hojiin tola ooltotaan hojjetame waan adda ta'edha. Waan baay'ee namatti toludha jechuudha. The work done by the volunteers was outstanding. Hojiin tola ooltotaan hojjetame baay'ee kan nama toludha jedha jechuudha. Okay, afraffaan ammoo maal jedha? It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful jechuun waan ajaa'ibaati jechuudha. It's wonderful. Kan ammoo fakkeenya nu ibsinu the vacation we had was wonderful. The vacation we had was wonderful. Vacation yookaan ammoo boqonnaan nuti dabarsine maalidha jechuudha? Waan ajaa'ibaa ture. Baay'ee kan namatti tolu ture. The vacation we had was wonderful. Vacation yookaan yeroon boqonnaan nuti dabarsine waan namatti tolu ture. Kana ibsuuf jechuudha. Wanta namatti tolu ture. Amma kan asirratti kanan isin ibsu akkaatuma gara keenyatti yoo finne akkamitti hiikna kan jedhu. Wordiidhaan osoo hin taane kana amma vacation akkanaa kun akkana jedhee osoo hin taane nu biratti immoo akkamitti hiikna kan jedhu. Isinillee wonderfully yoom fayyadamuu akka dandeessan ibsuu jechuudha. The vacation we had was wonderful. jedha jechuudha. The second one, the news you shared is wonderful. News yookaan ammoo news jechuun oduudha. Oduun ati nuuf share goote yookaan ammoo nuuf ergite maalidha jechuudha? Waan ajaa'ibaa ta'edha. Kan ajaa'ibaa ta'edha. Baay'ee kan namatti toludha. Kan share nu goote jechuudha. Wanta tokko nama share gochuu yaa. I hope wordi kan ni beektan jedheetan yaada. The news you shared was it's not was. The news you shared is wonderful. Jechuu dandeessan jechuudha. Okay. Har'aaf shanaffaan maalidha? It's awesome. It is awesome jechuu dandeessan jechuudha. Kunillee isaanumaan kan wal qabateedha. Waan ajaa'ibaati. Waan baay'ee namatti tolu jechuudhaaf jechuudha. The view from the top of the mountain was awesome. Okay, lakkoofsa asirratti nan galchee dhiifama. The view from the top of the mountain was awesome. View yookaan ilaalcha amalaala maalirra bahee gaararra bahee too ilaalaa jira namni kuni. Maybe visit gochaa jira ta'a. Yookaan ammoo daawwachaa jira. Maal jedhee viewun yookaan ilaalchi gaararra baanii too yoo laallu baay'ee kan namatti tolu ture. Waan ajaa'ibaa ture. Yeroo baay'ee iddoo ol ka'iinsa qabu irratti hojjettanii yoo laaltan viewun isaa yookaan ilaalchi isaa baay'ee bareedaa miti. Gaararra taatanii yoo laaltan wanti hunduu isinitti mul'ata ni bareeda kan jedhu isa ibsuuf jechuudha. Okay, lammaffaan ammoo lammaffaa lakkoofsa lama gadi buusaa'e. The party last night was awesome. Affeerraan kaleessa galgala baay'ee gaarii ture yookaan waan ajaa'ibaa ture. The party last night was awesome jechuu dandeenya jechuudha. Okay, this is okay. Shanii kan biraa yeroo biraatti itti fufna. Okay, kan biraa ammaa fi kanumaan isinii qopheesse yeroo biraatti itti fufna kan jiru jechuudha. Kanaaf ammaaf bakkuma hirtanitti nagaa. Baay'een isin jaaladha. Bakkuma hirtanitti nagaanaaf ta'ii. Warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa iskiriin irratti argitaniin jalqabarraa kaastanii barachuu dandeessan.